Adan keessa jirtu baay'ee ulfaataadha. Sa'aadan haala hamaa keessa jirti. Dhiiraa jedhanii lubbuu ofii maaliif of baasan? Bakka isin maal inni tuun kirooriksii dhuydee lubbuu ofii galaafatuuf deemti. Tuun immoo mukatti uffannisuuf deemti. Maal isin atiif sa'aadaa fi roozan lubbuun bakka qaldiidha. Dhiiraaf jettanii lubbuu dhiira dantaa isin hin qabnu. Kinu dhibbarraa guyyaan dhibba ka galchitu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam naga keessanii fayyaa keessanii ana deena gabbata alhamdulillah galata rabbi. Jirtu ummata qashti yaada qaba hordoftoota kiyya. Baay'isin jaalladha baay'isin kabaja warroonni wasakkin jechuudha wasakkin jala yaataniin arabsitan wallahi odoo isin gubattan jechuudha inni gubatamada miidiyaa kanarra isin jedhin galumaa jettan inumaayyuu wantoota isin fidaa jiru wantoota baay'ee babbareedaa ta'anidha. Kanaafuu viidiyoo kee kana hordofuun eegale dagatina wantoota isin fidu aappii garagara warri baratuu barbaadan warri irraa fayyadamuu barbaadan warri mootuu feekidhaan nama jala deemtanii nama arrabsitan dhugaa bakka isin hin kennu. Ijoolleen mootuyyuu hin guddachuu barbaanna waa barachuu barbaanna jettan aappii isinii maxxansaa gubbara isinii kaaya yoo hin barannetan akkaataa isaa ittiin hojjedhu jettanillee an aappii san isinitti agarsiise akkaataa isaa isin hojjedhee gadi isinii dhiisa. Garuu wasakkiin nama jala yaatan jechuudha wasakkiin isin akkati isin xaragee jechuudha ishi akkati jiraadhaan ishi isin mootuyyuu wasakkiin eenyu ka jedhamu warri feekee nuti ofitti amannee namni dhibbi yoo nu laale namni takka yoo nu laale dantaa kiyyaa miti of confidence kiyya qabaatutu an gammachiisa malee isin arabsitaniif miti kun akkasi asuma walitti haa deebinu obboleeyyan kiyya roozaa akkasuma sa'aadan lubbuu teessanii maaliif taphattan ani dhiira akkana wallahi akka dhiira akka isa jaalladhe maku inshaallah yahyaa malee dhiirri hin jiru uto si jaalladhe uto bakka si qabaate intala sitti fidee sin ajjeesisu obboleetii tiya saada ani keessanillee si gorsee jira garuu immoo bultii namaa keessa seenuun hin ulfaataaf jallise saada dhagaye wallahi isaa jettee robbuu isii baafte dantaa keetii miti isaaf booni maal taate lubbuu isii baafte inni fataa jedhe jiru raahaa jiraataa jira dhalaa meeqa hin beeytan ta lubbuu dhiiraa jettee baafte hawwii moo eenyuun mucattii jaartii enuti andaalam gosa isaa jettee lubbuu isaa baafte akka namni bakka isan ajjeesina anatu du'a jettee lubbuu fi kennitee deemte isinumti dhala maal lamaan tuni jechuudha isin maali dhiira isin birqiidha dhiira takka malee argitanii beeytanii miiliyoona jira bar ani balum malee jiraachuu danda'u ani maali zinduun zanaa jettee fata tokkoffaa haadha ofii abbaa ofii wani du'aan miidhamu namni miidhamu haadhaaf abbaan kee maal keessa jira maaliif haadhaaf abbaa keetii yaanne wanni akka haadha nama miidhu jira wanni akka abbaa nama miidhu jira abbaan lammatan argamu haatillee lammatan argamtu ani bilbila ifadhe haadhaaf abbaan sun yoo maal keessa jiran tokkoffaa haati saadaatiif abbaan saadaan akka chiyaalaayotti namoota gurguddoodha namoota cinqaamuu hin dandeenye namoota rifaatuu hin dandeenye kana maaliif hin yaanne har'a gurbaa kana gurbaan kun si jaallate wallahi intala san sirratti fidu yoo hamma feeti ulfoofte ilmoo kadhaltu taate mana addatti qariisaf si bar gaafa soofaa bitee soofaadhaan si sobe ati gaafa san likki hin jirre hin sobamina uffataan hin sobamina warqiin hin sobamina jaalala dhugaa usiin qabaatiin faayidaa takkan qabu sa'aada lubbuu isii kanatti taphatuuni ani isa wallahi billahi abbaan fedhe dirrikaa jedhu malee dhiiraaf jedhee lubbuu tiya kanan kennu ni jaaladha ni kabaja haa deemu gara barbaade haa fuudhu dhalaa barbaade akkasitti beekuu qabda har'a isaa jettee lubbuu ofii tana alaakatti kennuun hin barbaachisa ara sa'aada ara ijoolleen hordoftoonni kee kun baay'ee si gorsan nuti baay'ee keessan si gorsan wanni kun hin ta'u si'ataa isiin jenna maaliif hin dhageen roozan kaleessa kirooriksii dhuydetini kuulani isii bitaa jira isii badadaa jira intalli tun tuqamte jettee fudhattee finfinne ittiin galte isii nama haga sanuu fiigee qaqqabutu jira seenutu si qaqqabaa jira gaafa inni fidee gaafa dhala fidee mana kaatti badde si galee jaalala isaaf qabduuf kana goote beekaa isiin jaalala gurbaa sanii qabdu intala san obsitee namni rakkoo irraan gahe namni duraa wajji jiraate intala tun ilmoo garaa qabdi jettee of bira teessifte san hundaa dhiibne intalattiin qorachuu baafte ni beeytan jechuudha viidiyoo isaanii hundumaa maaliif barbaachisa maaliif lubbuu ofiitiin taphatuun barbaachisa wanni sa'aada irraa isin baratan karaa sa'aadatu roozaa abadan hin qabatina roozalleen karaa kayrii isin gorsaan jirtu sa'aadalleen karaa kayrii isin gorsaan jirtu lubbii ofii baasanii namni nama jaalate bor akka sa'aadaaf roozaa taana jedhanii qoricha dhuguu danda'an isin haga loboleeyyan kiyya maaliif har'a isin inuma shiitattuu deebite shaarbittuu deebite gogodhatti mana keessa deemte mana isin keessaa baate
erga jara ofirraa gad darbite firii taateen jiraattu hunduun gurbaa sanitti amma achi maaliif deebite dhiirri isa malee hin jiru an dhiira akka yahyaa ara wallahi da sheemis yaa qabu ilmoo qabda ilmoo teetiif dhabe ilmoo teetiif dhabuu qabda lubbuu kee baasu dhiira barinni utoo kabaja sii qabaate utoo iddoo sii qabaate utoo jaalala sii qabaate wallahi saada maa intala tana ixifii godhee mallaqa kennee ofirraa dhaaba malee sitti ol hin galchu dura wajji jaalatanii miti kuttee miti kutte gaafa dura siyaasa sitti dhufe akkuma tu jetti yeroo sirratti dabarfatu malee siif bakka qabaate siif yaade miti sinigale gaa inni viidiyoo ma keessattu situ uffataa ture bara situn argin malee situ jaallata malee inni sin jaallanne saada tu jaallata malee inni isin jaallanne utoo jaallate sabboontuun galchu wanni ilaale mucattiin wan mee wallahi billahi viidiyoo keessatti ilaala yeroo hunduma mucattii daa'ima tana jedha mucattii tana ati barnya bakka wanni inni haasa'utti jechuun viidiyoo gizee dhageeffatan qalbiin dhaggeeffadha mee waan inni isin jedhu jechuun deemtu deemi faa isin jedha bara isin immoo ani isa malee jiraachuu danda'u arbaakki isa malee jiraachuu dandeettu kayra inshallah yoo isaaf jiraachuu ilmaan ta'eef hin jiraattu inni bar har alle ati lixxe taanan intala tana wajjin jiru qabbanaa jiraata ati deemte ati dhiifte ati ufannifte ati maal gootes jamal sharkaka jettanii akkaawwantii keessa laxxa maaltu kan hunda ga'e jaalalli sirriidhaan nama miidha sa'aadan uf miite sa'aadan itti uf kennite fuul uf agarsiifte bakka injiraamiti dhiira qabuutu caalaa bara dhiira jaallattus keessa kee dhuysu inni jaallattani kabaja dhiira dubartiin gaaf nama jaallattis jammar badaadha isin hagadu ni jaallatta ni kabaja garummoo akkaataa qaba tartiiba qaba adeemsa qaba akkaawwantiin isii harka buukiin isaa isii harka kijiba kun waan hin taane namu jiru fi mana tokko keessa jiraata malee itti gaafatamummaa akka qabu eenyuuni isaa miti saada nama miidiyaa kana dalagu gaafa dura akkaawwantii san irraa fuudhe waa wajjin dalay nama yookiin mana bin sii bita jedhaanii yookiin lafa sii bita jedhaanii yookiin suuqii sii bita jedhaanii yookiin mana mataa sii bana jedhaanii yookiin maal godhe saada karaa buusee galtee saada karaa buusee galee isii intala saadatti dawaa gootee ajjeesuuf deemtu dhoysee mana fide ila haasan san keessattuu sabboontu fi inni gurbaan hin kolfaa bara mee viidiyoo isaanii qaqqaba laala anuma isin jedhe obboleeyyan kiyya dhiira dhamanina dhiirtiin amanamtu dhiirti dhugaa fakkeessites hojii jiraatti qasawanan isin hime dhiira dhamanii wallahi ufitti amani hojii kam hojjetadhu gabbai hojjetadhu bakka dhiira tokkicha dhamanii dhiiri gisee amma amanamuun hafte rabbii tokkicha malee isin